Harka fuunee daawwattoota keenyaa kabajamoo akkam nagaa jirtu kun Anolee Global Media irraa qophii guyyaa guyyaan isin biraan geenudha. Qophiin keenya odeeffannoodha. Odeeffannoowwan garaagaraa, odeeffannoon biyya keessaa akkasuma odeeffannoon addunyaalessaa kan isin dhagahuu qabdan jennee itti amannu kan sassaabnee isin biraan geenudha. Arras odeeffannoo tokko isin biraan geenna. Guyyaa sadi dura biyya United Arab Emirates yookaan biyya Dubai keessatti Muummeen Ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed simannaan guddaan godhamuun hin beekama. Qophii simannaa kanarratti qeerroo fi qarreen Oromoo biyya Dubai keessa jiran Dr. Abiy Ahmed mormuun isaaniis ni yaadatama. Akkasuma sagantaa simannaa sanarratti sabboontonni Oromoo tishartiiwwan alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabanii fi suuraa Jawaar Mohammad qaban akkasuma alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabachuudhaan dhaquun ni yaadatama. Warri Habashaas alaabaa Meelikii fi tishartii Meelik uffatanii dhaquun isaaniis ni yaadatama. Warra Meelik osoo hin tuqin ijoollee suuraa adda bilisummaa Oromootii fi tishartii Jawaar Mohammad diratanii dhaqan hidhuun warra Meelik dhiisuunis ni yaadatama. Warra tishartii suuraa Jawaar Mohammad ofirraa qabdu uffatanii dhaqanii fi warra alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabatanii dhaqan sikuriitiin ummata keessa deemtee guurtee hidhuunis ni yaadatama. Erga sagantaan goolabames ijoollee sagantaa sanirratti mormii Dr. Abiy Ahmed irratti kaasan hidhuun ni yaadatama jechuudha. Mee namoota hidhaman keessaa nama tokko ka erga hidhame ka iqaamaa qabu ka fiilli isaa dhufee mallatteessee hidhaa keessaa baasee biyya Dubai irraa dubbifnee jirra. Akkamitti qabamanii haalli sun maal fakkaata? Warri qabame, warri iqaamaa hin qabne mana hidhaa keessatti haala akkamii keessa jiru? Warri kaleessa Dr. Abiy Ahmed qabatee biyyatti hin gale jedhe sun hoo ijoollee sabbootota tana ijoollee isa morman immoo ijoollee biraati. Warra Abiy hin morme immoo warra ijoollee biraati. Warri Abiy hin morme mana hidhaa keessa jira. Warri suuraa Jawaar Mohammad uffatee sababa oromummaa isaanii mana hidhaa keessa jiran warri alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabatee sagantaa hiriira sanarratti argame ammas mana hidhaa san keessatti dararamaa jiranii jechuudha. Mee odeeffannoo kanaaf nama hiriira sagantaa simannaa san gubbatti qabamee waan alaabaa adda bilisummaa Oromoo uffatee fi waan Abiy Ahmed ajjechaan Oromoo Wallaggaa irratti raawwatamu haa dhaabbatu jedhee sagalee kaasee istiidiyeemitti waan iyyeef warra hidhamee hidhaa bahe nama tokko biyya Dubai irraa toora qilleensa irraa qabna karaa bilbilaatiin dubbifne gaaffii deebii isa wajjin goone akka itti aanutti isin biraan geenna hanga xumura qophii keenyaatti nu faana turaan affeerraa kenna. Tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf page Facebook keenyaa like follow godhadhaa akkasuma YouTube channel keenyaa subscribe godhadhaa. Yoo kanneen lamaan irratti like subscribe kan gootan taate wanti guyyaa guyyaan isin dhiyeessinu ofii isaatii isin bira dhufaa jechuudha. Hin barbaadanii ofii isaatii yeroo nuti asirraa gadhiifnu kan isin bira ga'u ta'a. Kanaaf amma kallattimaan gara gaaffiif deebiitti isin ce'isaa hanga xumuraatti nu faana turaan ammallee irra deebiin affeerraa kooti. Hello Anolee Global Media irraa siif bilbilaa jira. Qophii simannaa guyyaa lama dura biyya Dubai isteediyeemii Al-Maktoum jedhamu keessatti muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediif qophaa'e irratti akka qabamtee mana hidhaa turte odeeffannoon nu gahee waa'ee sanii si gaafachuuf siif dawwalee akkam nagaa jirta? Akkam nagaa jirtanii akkam jirtu? Fayyaa baga rabbi mana hidhaa biyya sanii keessaa si baase maqaan kee eenyuuni? Amiin. Hello. Eenyu jedhamta? An Amaan Dekkenaa jedhama. Amaani guyyaa lama dura akka humni mootummaa biyya Dubai si qabeetiniin mana hidhaa si galchee odeeffannoo nu dhaqqabee ture. Sis dabalatee ijoolleen sabboontonni hedduun akka hidhaman dhageenye. Mee ijoolleen engadda qophii simannaa sanarratti maaliif hidhaman? Mee sababa ijoolleen sunnii fi atis hidhamuu dandeette san mee naa ibsuu dandeetta? Sababa ijoolleen hidhamanii fi sagalee uummata keenyaa nan taana jettee baateetiin ijoolleen cuucaan irra gahee ture haganaanii baatu jechuudha. Sagalee uummata keenyaa nan taana jennee baaneetiin shira mootummaa kanaatiin haganaatis dabalatu saahiba kiyyaas haga dabalatu mana hidhaatitti kan jiranis hin jiru.
kana irratti nuti waan sagalee uummata keenyaaf hin taane jennee baanee fi hidhamne malee waan biraatiif illee hin hidhamne jechuudha. Mee qophii sagantaa kanarratti ijoolleen uffata alaabaa adda bilisummaa Oromoo fi suuraa Jawaar Mohaammed ofirraa qabu uffatanii dhufan warra security fi shurxaatiin akka hidhamaa turantu odeeffannoon nu gahe. Akkasuma ijoollee sagantaa simannaa sanarratti yeroo muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gara stadiumitti ol galee haasawa godhu ijoolleen ajjechaan Oromoo irraa dhaabbatu command postiin Oromoo Wallaggaa irraa ka'u jedhaniitiin sagalee mormii dhageessaa turan. Ijoolleen sunniinis qabamaniitiin hidhaman. Mee achirratti alaabaan argame alaabaa adda bilisummaa Oromoo yookaan suuraa Jawaar Mohaammed qofa osoo hin tahin alaabaan Minilikis argamtee jirti. Isaan sanniin dhiisanii addatti isinirratti xiyyeeffatanii sababaan isin hidhaniif maali? Nuti waan Oromoo qofa taaneedhaa fi shurraabii Jawaar Mohaammed kan uffannee seennellee jira. Ka gadda keenya agarsiiftullee shurraabota uffannee seenneen jira. Kuni waan Oromummaa qabnuu fi waan Oromoo taanee fi sabboonummaa keenya nurraa mul'aniitiin kun warra Oromooti alaabaa isaanii addatti hin galuudha jedhaniitiin kan dhooganii jechuudha. Waan achuuchaan uummata Oromoo irra jiraatu kana waan beekaniif uummanni Oromoodhaa waan ammallee garbummaa jalatti akka jiraatu yookiin achuucama durii san keessatti akka jiraatu waan beekaniif kanumaa fi Oromummaa mateenyaa fi nu hidhanii jechuudha. Mee yeroo hidhamtan kana kophaatti hidhamoo ijoollee Oromoo hundaa bakka takkatti hidhan isin nama meeqaan hidhamtan yeroo hidhamtanii ati amma mana hidhaatti akka baahitu naaf himte mana hidhaatirraati akkamitti baate warri mana hidhaa keessatti hafisunoo akkamitti hafuu danda'e? Nuti haga nama 14 geenna adda adda nu hidhanii ijoolleen wali argineeyyuu adda adda nu hidhanii nuti waraqaa qabna warroota waraqaa qabuu fi warra waraqaa hin qabne adda addatti qoodaa turanii akkasitti warra waraqaa qabu fidanii arbaabota warra mallatteessisaniitiin akkasiin nu dhiisanii jechuudha. Warroonni achi keessatti hafanii warroota waraqaa hin qabne warroonni ammallee hidhamanii achi dararamaa jiranii jechuudha. Isinii warra kafiila keessanii iqaamaa isinii wanni godhisantu mallatteessitiin hidhaa isin baase jechuudha. Mallatteessee isatu nu baase warroonni kuwwan warroonni iqaamaa hin qabne achitti dararamaa jiru. Achuma jiranaa gammaa jechuudha. Mee guyyaa har'aa muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed warra Dubaay keessa ture warra waraqaa hin qabne warra biyyatti galuu hin danda'in warra mana hidhaa keessa ture nama 135 qabatee gara biyyaa akka galetu miidiyaalee biyyattiitiin haasa'amaa jira. Ijoolleen eengadda mormii isaatirratti qabamaniitiin hidhaman suni warra amma inni qabatee galeen kana keessa jiranii? Ijoolleen san jiraatanii hin beekne warrootuma fedhii isaaniitiin hin galla jedhe achi keessatti fedhiimaan galanii na fakkaata akka ilaalcha kiyyaatitti warroonni kuwwan manuma hidhaa jiranii mana hidhaa keessaan baane achuma dararamaa jiru. Haga ammaa nutis deeggarsa ta'ullee isaaniif godhaa jirra mana hidhaatti hin baane akka nutis quba qabnu jechuudha. Warri isin beeytanii warri isin qaaman beeytan ammallee mana hidhaa keessa jiranii jechuudha gara biyyaan galle. Manuma hidhaa keessa jiran shamarran 14 manuma hidhaa keessa jiran. Mee gocha amma isinirratti raawwatame jalqabarraa kaasee hanga hidhamuu keessaniititti isinirratti hojjetame kanam ambaasiin Itoophiyaa biyya Dubaay jiru akkasuma ambaasaaddaru Suleemaan Daddafoo fa'aa harka keessaa qaban jettanii yaaddu? Nuti harka keessaa qabani dhibba harka keessaa qabanitti mootummaan biyyattii tana seera mataa isaatiin kabulu beekaa. Kuni waanuma uummata Oromootiif hin dararamaa uummata Oromoodhaatiif ilaalchamee achi gocha raawwatamee dhufe malee wanta akka tasaa hin taane jechuudha. Wanta xiyyeeffatamee hojjetamee dhufe imbaasii irrallee ta'e akka midhaafittillee ta'e waanuma irratti dalagamee irratti akeekamee dhufe jechuudha kun waan akka tasaa akka itti miti. Okay. Mee amma ijoolleen mana hidhaa keessa jiran suni carraan isaanii maali? Gara biyyaatti galfaman immoo achumatti adabamanii gadhiifaman immoo hireen isaanii maal sitti fakkaata? Ijoolleen
waan adabamanii gadhiifamanii miti ijoolleen galuu qofa shaantaa isaanii qopheessanii akka galan jedhanii dabarsanii jiranii kanaafi maqaa carraa kana fayyadamee akka ayyee amaan sis baga rabbi si baasee warra manidhaa keessatti hafillee rabbiin nuuf haa baasu. Anolee Global Media rakkoo fi ijoollee Oromoo biraa irra gahee biyya Dubaay keessatti isinirra gahe nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomii yeroo biraa haala isin keessa jirtan kan isinitti deebinee isin dubbisnu ta'a. Ammaaf gaaffii deebii kennaa kanumaan geessinaa galatoomii amaan. Hello Thomas illee sagalee kenna dhageettanii asitti waffeeru keessanii galatoomaadha nu biraa dhaabbadhaa nutis baay'ee dararamnee jirra. Nutis akka Oromootitti illee ta'ee hacuuccaa jirra biyya keenya baanee biyya namaatti dalagadhaaf sanuu dhabneettini ammallee ofii gaditti jiraataa jirra akka itti dalagannu dhabnee ulfaadhaa akka isinillee nu birmatan gara dandeettanii isinitti hamachitu qabu. Tole guddaa galatoomii man. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenya qophiin qeerroo biyya Dubaay yookaan United Arab Emirates irraa dubbifnee akka kana fakkaata haalli isaan keessa darban kana fakkaata warri manadhaa keessa jiranis kana fakkaata mootummaan Dr. Abiy biyya keessatti Oromoo ajjeesuun hanqatee biyya alaattis Usleeman ambassador Usleeman daddafoo waliin ta'uudhaan jechuun imbaasii biyya United Arab Emirates wajji ta'uudhaan kan Itoophiyaa kan biyya san jiru wajji ta'uudhaan ijoollee Oromoo bifa kanaan dararaa jira. Mee yoo nuuf anje ijoollee Oromoo mana hidhaa san keessa jiran kallattiidhaan bilbilaan qunnamnee haala isaan keessa jiran ijoollee shamarraniitu keessa yookaan hidhaa keessa jiran haala isaan keessa jiran kan isin biraan geenu ta'a. Ammaaf qophiin keenya kanumaan goolabaa qophii biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa taatu.